keessan waan sadii barsiisuu qabdu. Dirqama waan sadii sirriitti gadi fageenyaan beekuu qabdi. Yoo waan sadeen kana akkuma mana sangaltanii hojii jalqabdanii madaamii keessan hin beeksifne ta'ee tasallee duubatti deebitee madaamiin teechan sirraa'uu hin dandeechu. Kanaafuu jalqabuma ji'a tokko ji'a lama jettanii gaafa lakkooftan madaamillee waan kanneen sadeen barsiisuu qabdu. Gaafa barattee jette immoo isiniif sirrooftis isinis hin dhibdu jechuudha. Egaa wanti sadeen kun maalidha yoo isiniin jedhe viidiyoo kana keessatti argattu. Isin laayik gochuudhaan hanga dhumaan wajjin turaa isiniin jedhe. Nagaalleen dagannee ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoon kun warroota dhuftanii as jirtanis ta'ee warroota ganaa dhufuu barbaaddanis ta'ee warroota ammoo dhuftanii haaraa taatanii as jirtanis ta'ee dirqama keessan isin barbaachisa. Nama kamuu taanaan gola madaamii hojjetta taanaan madaamii ta'e gadi fageenyaan wanta sadii barsiisuun dirqama irra jira. Yeroo hundumaa wanti sadeen kun yeroo hunda akkasii barbaachisu madaamiin ta'e sirriitti beekuu qabdi. Inni sadeen kun maalidha? Tokkoffaa akka beeloftu, akka dheebottu, akka nyaattu, akka dhugdu madaamiin ta'e beekuu qabdi. Sa'aatiin itti nyaattu ganama yoo irribaa kaate akkuma irribaa kaateen qursiin akkasii barbaachisu. Erga qursii nyaatteen boodatti dalagaa isheetti akka deemtu. Guyyaa sa'aatiin misaa yoo ga'e immoo misaan akkasii barbaachisu. Nyaanni akkasii barbaachisu madaamii ta'e barsiisudha. Galgalallee irbaata akkasii barbaachisu barsiisuun sirriitti ijootti si barbaachisa. Maaliif jennaan ilmi namaa addunyaa kanarratti nyaatee dhugu malee hin jiraatu. Nama du'eef bara wanti boo'anii fi nyaata dhugaatii kana dhiise jedhaniiti malee wanta biraatiif miti. Yoo nyaatte jiraachuu dandeecha. Yoo nyaatte hojjechuu dandeecha. Yoo nyaatte madaamii sanis fayyaduu dandeessa. Kanaafuu akka nyaattee dhugdu akka nyaanni si barbaachisu nyaanni mana sanii yoo dhume akka fiduun ishiin dirqama ishii ta'e madaamii ta'e barsiisuu qabdu. Nyaata maallaqa kiyyaanan bitadha jettee maallaqni gaafa mindaa sii kenname nyaanni alaa yoo xalabamu maallaqa keetti kennitee madaamii barsiisin. Koongumallee jechuudha. Erga mana sanitti hojjechuu seentee nyaata garaa keetii kan danda'u madaamidha malee si'ii miti jechuudha. Kanaaf kana sirriitti madaamii kee guyyaatti al sadii akka nyaattu yookaan immoo al afur jechuudha. Itoophiyaa keessatti amma al afur nyaata ilmi namaa. Ganama qursiidha, guyyaan misaadha, gara galgalaatti maksasiidha, galgala immoo irbaata jedhanii nyaatu. Ishii maksasiistu nafeetu guyyaatti al sadii nyaachuun akkasii barbaachisu madaamii ta'e sirriitti barsiisuu qabda. Inni lammaffaan yeroo ganama obboroo sa'aatii 12tti kaatee dalagaa keenya dalagdaa hanga guyyaa keessa sa'aatii 7 akka Itoophiyaatti akka biyya kanaatti sa'aatii 6 dhaabbattee hojjetta. Akka Itoophiyaa obboroo subii sa'aatii 12. Akka asiititti obboroo subii sa'aatii 6tti kaatee hojii jalqabda yoo ta'e sa'aatii 6 hanga sa'aatii 1 dhaabbattee hojjettee dalagaa isaanii fixxee misaan isaanii nyaatamee meeshaan kushiinaa dhiqamee yoo xumuramee jedhame sa'aatii 2 boqonnaan akkasii barbaachisu dirqama madaamii kee barsiisuu qabda. Yoo sa'aatii 1 darbee sa'aatii 2 ta'e hojiin hoo jiraate gattee kutaa kee keessaa seentee akka boqochuu qabdu jalqabu madaamii kee barsiisuu qabda. Yoo kana hin goone ta'e boodarra dhumarra madaamiin ta'e boqonnaa siif hin kennitu. Sababiin isaa ati yeroo hundumaa sodaa ishiitii jettee zim jettee dhaabbattee obboroo subii kaatee haga halkan qixxee halkan keessa sa'aatii 12 sa'aatii 6 sa'aatii 7 yookaan akka asiititti sa'aatii 12 sa'aatii 1 dhaabbattee hojjetta yoo ta'e ganama guyyaa sa'aatii 2 boqonnaan akkasii barbaachisu yoo ishiin barsiifne ta'e gaafa ji'a 3 ji'a 4 guutte madaamiin boqonnaa siif hin kennitu. Na amanisiif hin kennitu akka ati gadi teessu daqiiqaa takka boqottu sin barbaadu jechuudha. Jalqaba gaafa mana sangaltutti boqonnaan guyyaa yoo misaan nyaatamee xumurame akkasii barbaachisu gaafa barsiiftee boqonnaa sii kenniti boqonnaa kee ni boqotta jechuudha. Ilmi namaa kamiyyuu taanaan guyyaa sa'aatii 2
dirqama boqonnaa. Ani mana kanatti jechuudha isaan boqonnaa naaf hin kennin. Garuu misaa yoo dhumate jaalatanii jibbanii ani kutaa kiyyatti galee sa'aatii 2 hanga sa'aatii azaana asarii jechuudha. Azaana asarii. Sa'aatii 2 hanga azaana asarii sa'a 3:30 azaana hanga sa'aatii sanii ani kutaa koo qollofadhee tasallee jalaa hin banu jechuudha. Isaan barsiisee waan jiruuf ijoolleen dhufanii karra yoonattiidhaan ijoolleedhaan lolu. Jalqaba anatu barsiise malee isaan naaf hin kennine boqonnaa kana sinittiin hima. Kanaafuu ofii keechanii yoo isaan sinitti dubbatanii ani ganama sa'aatii obboroo 12 ka'ee saa kanaa hojjedhe waan ta'eef sa'aatii 2 boqachuun qaba jettanii ija baaftanii itti dubbachuu qabdu. Sodaa tokko malee jechuudha. Maaliif jennaan boqonnaan jidduudhaan akkasiin barbaachisu madaamii teechan barsiisuun dirqama isin barbaachisa. Inni sadaffaan hojjettee laffaatee gubattee xaartee gaafa baatiin kee ga'e mindaa kee harkatti akkasii kennan barsiisuu qabda. Gaafa mindaa kee gaafa ji'a guutte jalqabuma akka mana san seentanii gaafa ji'a kee baatii kee xumurte diini kee yoo gaafa ga'e diini kiyya guyyaa har'aati. Guyyaa har'aarraa jalqabdee ji'a ji'aan mindaa koo. Mindaan afaan arabaatiin maal jedhama yoo jettanii raatib jedhama. اليوم خلص الشهر أنا يبي راتب فلوسي يو كان إنجليزي today finish week أبي سرلي جتو نبيكتو أنت أبي سرلي كيا نافك النادا أني هرّا جا today finish month sorry week جتو تربيسا دي أنا today finish month جا Nibeettu ka barattanii dhuftan afaan Ingiliffaan immoo Ingiliffa kana dandeettii baay'een qabu. Today finish month. Give salary. Wushu give salary my money. Har'aa ji'a koo xumuree jira. Mindaa koo naaf kenni. Liyoom kallastel shahar talase yoom. Ana biraatibi jettanii guyyaa baatiin keessan ga'esanii mindaa keessa fudhachuun akkasiin barbaachisu gaafa hojjettee ji'a guuttee mindaa akkasii kennuu qabdu madaamii barsiisuu qabda. Gaafa ji'a guuttee mindaa kee hin gaafattu ta'ee cadhiste dhugaa isinitti himaa mindaadhaa sii kennuu ni irraanfatti madaamuun. Mindaa kee ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 irra teechiftee isaan garagaranii kanatti ji'a 5 irraa qabdu ji'a 2 qofa nu bira jira mindaan kee jedhanii siin mormu jechuudha. Kanaafuu osoo wanti kun sirra ga'ee hin boo'in obboleettii koo. Osoo wanti kun sirra ga'ee mindaa kee hin dhabin gaafuma jalqaba hojii mana san eegalturraan mindaan koo guyyaa kana har'a bu'ee jira waan ta'eef fidi jettee barsiisudha. Yoo durallee hin barsiifne ta'e har'a sa'aatii kanarraan akka viidiyoo kana dhaggeeffatteen hojjettee jiini kee yoo ga'e mindaa dura isaan irraa qabdullee ta'e kan ammaatis ta'e herreeddee mindaa kiyya kanaa naaf kenni saniin booda hojii itti aanuun itti fufa malee osoo mindaa koo sirra jiru hin fudhatiin hojii koo itti qaxxalee hojjechuu hin danda'u jettanii madaamii teechan jala murtanii barsiisuu qabdu. Maaliif jennaan ilmi namaa kan biyyaa ba'u kan biyyaa baanee garbummaa biyya ormaa keessatti kan galle isaan wajjin kolfinee hojii isaanii hojjennee jiraachuu osoo hin taane hojjennee isaanis fayyannee ofis fayyannee jiini yoo ga'e maallaqa keenya sirraa fudhachuu yoo beelofnes immoo nyaata mana isaanii keessa jiru nyaachuu yoo dhoobonnes dhuguu yoo dadhabnes immoo guyyaa boqachuun akka nu barbaachisu sadeen kana madaamii keessa irratti gadi fageenyaan barsiisi. Gaafa kana sadeen barsiiftee jettee madaamiin ta'e kan caalu itti xanakkaraa deemti. Jalqaba irratti gaafa suuqii deemtu nyaata maal akka jaalattu yeroo hunda ganama qursii maal akka nyaachuu jaalattu guyyaa misaa yookanuma isaaniitii rakkoon qabu isaan wajjin nyaatama maal akka jaalattu yeroo hunda madaamii ta'e barsiisuu qabda. Gaafa ati madaamii ta'e barsiifte ofiifuu gaafa suuqii deemanii meeshaa fidanii wanta ati jaalattu san kun kana ishii jaalata jedhanii sii fidu. Amma ana jechuudha wanta ani jaaladhu ni beeku jechuudha. Dhugaan sinitti himaa fidanii dhufu jechuudha. Wanta kana kan leelate jedhanii kiyya jechuudha. Leelaachuun maqaa kooti kan leelate jedhanii naa fidanii dhufu jechuudha. Kanaaf gaafa barsiiftee jettee osoo ittiin himinuu yoo suuqii deeman sii fidanii dhufu jechuudha. Kana fakkaataa hordoftoota kiyya viidiyoo nani qabadhee dhufe wantiin kana sinii kaasee fi obboleettiin keenya takka madaamiin too taasumallee guyyaa akkan boqadhu
hin barbaaddu. Sa'a 24 dhaabbadhee oon hojjedheeyyuu hojii ishii hin quuftu. Hojjechaatuma yoon oole barbaaddi. Hojiillee dalagaallee yoon cufu xumuree jedhee zim jettee na yaamti jette. Jalqaba yoon barsiifne ta'ee ishiin akkasuma jechuudha. Madaamonni kamiyyuu akkasuma. Isintu jalqaba mana san yoo seentan waan kana sirriitti barsiisuu qabdu jechuudha. Akkasis siniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoo kiyya kana keessa waa hedduu barattu jedhee yaada. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa siniin jenna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtee turtii gaarii siniif.